Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmayaa bultiin badhaadhaa hokkaraa walitti bu'iinsa jeequmsa naannoo Amaaraa raasaa jiru gabaasa isin biraan gahuun ni yaadatama. Ammallee gabaasa kana itti fufunee Gondar dirree waraanaa fakkaachuu naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi adda addaa ammaan tanallee akkuma itti fufee fi miseensonni faannoo walitti bu'iinsa kana gara godinaalee Oromiyaa kan naannoo Amaaraatii fi naannolee biraatti babal'isuu akka fedhiillee qaban wantooti agarsiisu mul'achaa jira. Har'a immoo dhalattoota Oromoo kan godina Kamisee gara Finfinnee dhufaa turan godina Shawaa Kaabaa Amaaraa lafa Dabra Siinaa jedhamtutti konkolaataa irraa buusuun nama 17 waraqaa eenyummaa isaanii ilaaluun Oromoo waan ta'aniif ijjeessanii jiranii. Kanallee gabaasa kan keessattuu qindeeffannee jirra. Sagantaa kana jaalachuun faffacaasuun yoo maamila hin taane maamila tayaa isin jecha gara qophiitti isin dabarsina. Turtii dansa. Walitti bu'iinsi kun gara Oromiyaallee babal'achuu danda'a. Gara Oromiyaallee dhufuu danda'a. Gara Oromiyaa dhufuu danda'a wannan jedhee yaadaa jiruuf ammumaan tanayyuu gara Shawaa Kaabaa gara Dharraa gara warra Jaarsoo gara Wallaggaa deemnaa Amaaraa achii dhaqqabna Amaaraa achii bilisoomsina wanni jedhu bal'inaan gaggeeffamaa jira. Bal'inaan odeeffamaa jira. An kanaaf gara Wallaggaatiin wanni jira of eeggannoo guddaa barbaachisaa jedhee yaada. Gara Wallaggaatiin wanni jira of eeggannoo guddaa barbaachisa. Maali warri badii kun gara Wallaggaallee deemuttu jiranii gara Wallaggaallee miidha dhaqqabsuuf qophaawaa jiranii gara Shawaallee akkas. Maal jennaan isaan Geograafi walitti bu'iinsa lafa walitti bu'iinsa babal'isuudhaan nagaa dhowwuudha, hokkara uumuudha, mootummaan biyya bulchuu hin dandeenye ka jedhuudha. Ummati nagaa akka dhumatu barbaadanii maal ummati nagaa yoo du'e yookaan dhumate olola warraati fi gargaaraa jechuun olola warraa faayidaa kennaaf. Kanaaf ummata nagaati waliin walitti bu'iinsa barbaadanii ummati nagaa akka dhumatu barbaadanii ummati nagaa bakka hundattuu akka dhumatu milishoonni warra Wallaggaa seenanii Amaara jedhanii Walloo hojjeessanii maalii godhanii ololaa fi oolfachuu barbaadan. Amma dhagaa jirru Oromoo irratti duulamaa jiru. Oromoo Walloo sila Walloo deemanii waa hin godhanii sodaatanii. Garuu Oromoo karaa deemaa jirtu. Oromoo Walloo ka gara Finfinnee dhufte konkolaataa keessaa buusanii filanii fixanii jiran. Oduu namni dhufaa jirtu warra Oromoo Walloo ka karaa deemu konkolaataa dhaabanii waraqaa eenyummaa ilaalanii konkolaataa irra buusanii ajjeecha golgoleessaaf sukkanneessa faannoon raawwateedhame. Rashanii jedhan faannoon. Hojiin faannoo hojii gosa kanaatidha. Faannoon lol hin danda'u. Faannoon naamus hin qabu. Faannoon kaayoo hin qabu. Faannoon yeroo hunda badii malee watak faayidaa hin buusu. Kan arginee jira. Ammallee Oromoo nagaa karaa deemtu Oromoo Walloo eegate miidhaa dhaqqabsa jira. Warri kun diina saba Oromooti, diina sabaaf sablammii hedduuti wanni isaan godhaa jira, wanni isaan dubbataa jiran kaayoo warra gochi warra kan garsiisa. Amaaraaf illee hin taane Amaaraa saba hundaan walitti buusanii maal godhaa jiran? Walitti buusanii badii uumaa jiran. Kana jechuun wanni Oromoon beekuu qabu kan Oromoon Walloo uf eegaa. Oromoon Walloo ijalachuu banaddaa. Silaa isin uf hin dagattanii uf eegdanii. Garuu Oromoo warri karaa deemtan karaa hin deeminaa. Karaa hin deeminaa. Karaa Gondarii ka Finfinnee deemu karaa san hunda cufanii jiran. Sun jalqabaa Oppiidoon isin cufaa jira. Harreen haatu kutte jennaan ufittuu gabaabsite cufa. Harreen haatu kutte jennaan ufit gabaabsite karaa sun cufuun rakkoo takkaa hin qabu. Karaan Walloo kalee cufamee ture banamee ture. Harri banamee jennaan kun har'a nama ijjeessan. Konkolaataa Tigraahii deemuu dhiyoo naannoo Oromiyaa daangaratti eeggatanii nam fixan. Baasii Salaam jedhamu. Kanaaf namni kenna haga lafti qabbanooftee nagaan buutuas himala hin godhina hin deemina yoo dirqama ta'e malee sanuu eeggannoo cimaadha yoo deemtan malee wabii nama dhalattuas. Maan jedhan diinummaa hamaa waan hedduu hamaa miidiyaan haasawaa jira. Oromoon nyaapa, Oromoon diina, Oromoon farramaadhaati bakka argame tarkaanfirra fudhadhaa jedhanii haasawaa jiran. Raayyaa ittisa biyyaati, Oromoo akkamiiti, Oromoo gosa kamiiti, Oromoo amantii kamiiti, Oromoo afaan loqoda kam dubbattu addaan hin baasan Oromoo wanni jedhamtu warra akka diinatti ilaalamee jira.
namni afaan oromoo dubbatu cuftunuyyuu hin dhiisina bakka argitanii jedhanii dubbachaa jiran. Tiktaakin, feesbuukin, yuutuubiin kanaaf namni keenya akka malee of eeggachuu qaba. Amma waan dhagayaa jirrutti Dabra Siinaa irrattu uummata nagaa ajjeesanii jiran. Dabra Siinaa irrattu mee oduu OMN gabaasee kan laala isin agarsiisutti Dabra Siinaa irrattu uummata nagaa ajjeesan. Dabra Siinaa jechuun bakka Tigraayin warri Tigraay dhiyoo dhufee baay'isan laala oduu kan. Naannoo Amaaraa naannawa magaala Dabra Siinaatti hidhattoonni faannoo dhalattoota Oromoo Walloo 17 ajjeesuun dhagahame. 17 ajjeesuun dhagahame. Hidhattoonni faannoo kunneen dhalattoota Oromoo Walloo kanneen waraqaa eenyummaa godinaa adda saba Oromoo qabataniin adda baasuun osoo imala irra jiranii konkolaataa irra buusuun naannawa magaala Dabra Siinaa bakka Shoolaa Meedaa jedhamutti bifa suukkanneessa rashanu jiraattonni OMN itti himan. Hidhattoonni kunneen faannoo naannawa Maafuud, Shoolaa Meedaa, Dabra Siinaa fi Armaaniyaa ta'uun himamee jira. Bakki kan kale walitti bu'iinsaatu ture. Raayyaa ittisa biyyaa lolanii raayyaan ittisa biyyaa bakki kan kale duuba deebi'ee ture. Gandi kana. Hanga oduun kun qindaa'etti reeffi namoota kanneenillee maatiif hin kennamne. Hidhattoonni kunneen waggoota 5 darbaniif dhalattoota Oromoo waraqaa eenyummaa adda baasuun bifa suukkanneessan ajjeesaa yoona gahan jedhu. Mootummaan garee nama nagaa fixuu hojii guyyaa guyyaa godhate kana seeratti akka dhiyeessu gaafanna jedhanii hawaasni argitanii jirtan. Hojiin faannoo kana Oromoo Walloo kanaaf uf eeguu qabdi. Oromoon Walloo kanaaf jabaachuu qabdi. Kana deemu himala hin taane hin barbaachisne irraa uf eeguu qabani. Mootummaan ammoo eegumsa cimsuu qaba. Naannoo kana humni mootummaa ka jiru akka malee xiqqaa waan taateef humni mootummaa jiru naannoo Shawaa Kaabaa bakka hedduutti duuba deebi'ee jira baqatee jira. Bakka hedduutti overwhelm godhan. Amaarii qawwee qabdanii ka qawwee illee hin qabdan argitanii jirtanii. Ka qawwee illee hin qabne በጥርስ በጥፍር እንቧጥጣቸው መቧጠጥ ከቀወዩን ቀምነ ቀንስ ቀብደኒ እልካን ቀብደኒ ዴማ እልከኛዳ ቀንሰን ቦንጮራ ጀደኒ ዳምስ ዳማ ቱራን አበበ በሎ ጉባት ዋን ፋኖን ናኖ ከና ጀሰን ዳገሰ ቱሬ ካለ መጎደን ገዳ ሃላጎስ ከናቲ ወራን ገገሰኒ በዲን ኩናም ዳቀባ ጅርቲ ጀቹዳ ሃላጎስ ከናቲን ቪዲዮ ሰኖል ደብሰ ተበቺሱን ጀቹን ወኒታ yeroo gubuta kanaaf Oromoo Walloo uf eeggachuu qaba jechuudha. Xaarmaa baara lafa jedhamu xaarmaa barri lafa jedhamtullee qabannee jirra to'annee jirra jedhanii xaarmaa barriin bakka jechuun walitti bu'iinsi jiru tokko. Shawaroobitti dhageettanii jirtanii shawaroobitti akkas garuu raayyaan ittisa biyyaa har'a dabalataan dhufaa jira. Baay'ee waan nama ajaa'ibu gurbaan Habtaamuu Ayyaaloo jedhamu kunin maal jedhee warri dhumachaa jiru sabaa fi sablammiidha. Oromoon nu hin dandeenye jedhee dubbata. Oromoon waan nu hin dandeenye fi Tigraayii nuttu yaammattee Tigraayii fiddee Geetaachoo Raddaattu Abiy Ahmed በድፍረት የወሰዱትን እርምጃ እደግፋለሁ jedhedha Abbebe Beloo. Kanaaf Tigraayidha. Tigraay dhuftee jennaan warri bira nu dhufuu danda'a. Suudaan yookaan Suudaaniin kibbaa yookaan Misiriin yookaan Eertiraan jedhanii dubbachaa jiran walitti bu'iinsa godhuuf nullee warri yaammanna. Hamma immoo Abiyyi nu hin dandeenye karaa naannoo wanniitiin nu dhufaa jira naannoo Affaariitiin dhufaa jira. Affaar uf eeggachiisanii jiran adabadhaa achiin nutti argitanii jennaan faannoon tarkaanfii fudhachuu deema. Habtaamuu Ayyaaloo wanni asfararra maali Affaariin jedhanii haala gos kanattu wanni jechaa jiran. Wanni an jechaa jiru kun wanni anaasawaa jiru ummanni keenya akka malee uf eeguu danda'uu qaba. Ummanni keenya ka godina Walloo kamisee jiruu fi ka bakka biraa jiru cuftinuyyuu badiin ammaan ta'u warri kun ittiin deemaa jiru badii xiqqoo miti badii akka malee guddoo waan taateef uf eeggannoon baay'ee barbaachisaadha.
of eeggannoon godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata Affarii of eeggaddi, uummata Affarii akkas ta'i, jinni ta'i maali jedhanii of eeggachiisne uummata Affarii akkas goone maali jedhanii amma of eeggannoo gosa kana cufaayyuu kennuu jalqabanii jedhanii mee viidiyoo sanii waan inni jedhu haa dhageenyuti. Wanni isaanii isaan itti jiran cuftinuyyuu very funny guddoo nama ajaa'iba waan taateef Affaroonni of eeggachuu qabdanii yookaan faannoon tarkaanfii maalii fudhachuu danda'allee waan jechuudha. Abbebe Beloolleen dhaadachaa ture garuu bakki yaadii irraa maddu ጥንቃቄና ዝግጅት እንዲያደርግ የቀረበውን ጥሪ ነው የማስቀድመው። በመረጃ ደረጃ በዝርዝር ጉዳዮች በውይይት ስለምንመጣበት ነው። ወደዛም አልፈው ለአፋር ህዝብ ጥሪ እየቀረበ ያለው አብይ አህመድ በአማራ ክልል በተለያዩ አቅጣጫዎች ወታደር ስምሪት ሰጥቶ ህዝብ ላይ ለመተኮስ እያደረገ ያለው ጥረት በህዝቡ የተቀናጀ ትግል እየከሸፈ ስላስቸገረው በአፋር በኩል ሰፋ ያለ ኃይል ለማስገባት እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑንና መኪና ማነው ወታደር ኮምባታንት ወታደር የጫኑ ኮምቦዮች የኦራሎች ወዘተረፈ በአፋር በኩል በአዋሽ አድርገው እንዲንቀሳቀሱ እየተደረገ ስለሆነ የአፋር ህዝብ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የኦህዴድ ኃይል ለጅምላ ፍጅት የሚያመጣቸውን የሰራዊት ኃይሎች በዚያ በኩል ማሳለፍ የለበትም የሚል ነው። ዞሮ ዞሮ የአፋር ህዝብንም ለመፍጨት እየተደረገ ያለው ዝግጅት ግልጽ ይመስለኛል። በቅርቡ የአፋር ተቃዋሚ ኃይሎች ግንባር ፈጠሩ የሚለው ዜናም ቀጥሎ ወዴት ሊኬድ እንደተፈለገም ማሳያዎች ናቸው። በጥቅሉ አብይ አህመድ የጦረኝነት kun Habtaamuu Ayyaalooti ka yaada kan dhiyeesse Iyyeruus kalee oduu qabattee dhuftee jirti. Iyyeruusalem Tekle Tsaadiq ummatii Affaar Amaaraa wajjin dhaabbannaa jedhee ka'ee garuu gosi Awwal Arbaa pirezidaantii naannoo Affaar Abiyyi wajjin dhaabbate gosiisa qofa. Gosiisa kana Affariin bira rakka'uu deemti. Affariif Affariillee waliin buusuuf gosi Abiyyi wajjin dhaabbate naannoo Affarii saba Affarii keessa gos tokko gosa Awwal Arbaati. Awwal Arbaa angoof jecha Abiyyi wajjin dhaabbate gosiisa wajjini. Karaa suniin seenaa jiran malee gosi Affarii bira gosiisa irratti ka'uu jira. Gosaaf gosallee walitti buusuuf naannoo Affarii. Kaan ammoo Abbebe Beloo san dhageesse ture. Abiyyi alchaalenim nu hin dandeenye Abiyyi Tigiree nu gaffiduufi waa Tigiree san fiddanii dhuftanii jennaan Itoophiyaa fiyyu Eertiraa yammachuu dandeenya. Maal ammoo ka bira Suudaaniin kibbaa dhufaa jirti. Suudaaniin kibbaa isiilan jechuun Itoophiyaan Oromoon Oromummaan liqimsuu waan deemtuuf salaqqaxuu waan deemtuuf Suudaaniin kibballeen waan kan callistee ilaaltu. Suudaanii birallee nagaan bo'aa jira. Warri kun sirriitu danda'e baandummaa warra daangaa hin qabu Suudaanii kibbaa Suudaanii kaanii Misrii Eertiraa maalii jedhanii akkuma Tigiree lafirraa balleessinaa fixna jedhan Oromoo lafirraa balleessuuf fixuuf wanni isaan hin goone hin jiru. Nam ajaa'ib jibbinsi hammeenyi hagas gahu Oromoo warri qabaachuun isaanii guddoo nama dhibamanuuf. Haala gos kanattuu jira jechuudha. Haala gos kana keessatti waan kan cufa dhagayaa jirra. Waan nama ajaa'iba. Garuu waan yaadamu, waan eegamu. Kanaaf wanni an jechuu barbaadu Oromoon teenya tawalloo amma kun Debreesiinattu nama karaa gara Finfinnee imalaa jiru 17 makiinaa keessa baasanii fixanii jechaa jiranii. Kun amaluma faannoo ka baratame mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Tarkaanfii fudhachuu qofa osoo hin taane mootummaan wanni akkasii akka hin dhalanne yoo dhalata ammoo warri waan kan godhe adabuu danda'uu qaba jechuudha. Kunin barnoota guddaa uummata Oromootiif dabarsa. Wanni gos kanaa ammoo Wallaggaallee ta'uu danda'a, Shawaa Kaabaallee ta'uu danda'a. Uummanni nagaa yoo dhumate warraaf ololaaf. Warri olola barbaada olola kanattuu fayyadamanii aangootti dhufuu barbaadan malee wanni isaan barbaadan waan biraati miti. Kan waan taateef uummanni keenya jechuun akka malee of eeguu qaba. Mee ilaala waan Merroja TV'n barreessa sa'aatii lamaan durattu. Merroja TV'n TV Itiyoo 360 fi Abbebe Beloo miidiyaa Amaaraa cufa ሳተላይት እንደበርሱ ይችላል። ኩንላላ የአብይ አህመድ ቀኝ እጅ የሆነውና
መከላከያ ሰራዊት ትዕዛዝ በመስጠት በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው ብርሃኑ ጁላ የአማራ ተወላጅ የሆኑ መከላከያ አባላትን ከሁሉም እዝ ለቅሞ አዋሳ መግቢያ ጥቁር ውሃ ቢሻንጉራቻ ወደሚገኘው የደቡብ እዝ ሊካቸው መሆኑን ከታማኝ ምንጮች አረጋግጠናል። ይህን የሰሙ የአማራ ተወላጅ የሆኑ መከላከያ ሰራዊት አመራሮች እና አባላት እያደረጋችሁት ያለው ነገር ተቋም ማፍረስ ነው። ቆም ብላችሁ ብታስቡ መልካም ነው። እናተን እህተን እየደፈራችሁ ወንድምና አባትን እየገደላችሁ የመከላከያ ዩኒፎርም ለብሰን ለመቀጠል ይቸግረናል ማለታቸው ወታደራዊ ደህንነት ምንጮች ገልጸውልናል። ኩኔቹን ኢትዮ 316 ለን ከላይ ቀባቴ በሄጅራ ወር አማራ ቀባተኒ ረሻኑፊ ወሪ አማራ ሎሉ ዲደ ወሪ ጋምቤላ ሎሉ ዲደ ወሪ በኒሻንጉል ሎሉ ዲደ ወሪ ሲዳማ ሎሉ ዲደኒ ጋዲ ኦሎላ ጎስ ከና ሀልከኒ ጉያ ኦፋ ጅረን ራያ ኢትሳ ብያ ደዳብሱ ሱን ቆፋ ሶንታኔ ኦሮሞ ቆፋ ቀደቱ ባሰኒ ዲኒ ኛፕኒ ኦሮሞ ጀቹዳኒ ኢነሚ አይደንቲፋይ ጎዱዳን ኦሮሞ ከነሞ ኤጋ አይደንቲፋይ ጎዳን እንዱባቱ ዲፋይን ጎዳን እንዱባቱ ዲሁመናይዝ ጎዳ ጅራን ቡልጉ ናምኛታ ኡልፍ ዱበርቲ ቡሳ ማን እረደሜ ወርቂ አርገቱ ዋን አርገቱ ጩፋ ኢነታ ሂንሳማ ዱበርቲ ጉዴዳ ከበጀ ወተኮ አማራ ሂንቀቡ አማራ ክኛጳቱ ላላ ኢትዮጵዩማ ዋን ቶኮ ሂንቀቡ ወሪ ማዳጋስካሪቲ አቺ ዱፋኒ ኩን ኢትዮጵዩማ ወተኮ ትንደጋሙ ማሊ ጀዳኒ አካሲቱ ጀቹን ገባሳ ጅራን ወኒ ሳን ኢትንዴማ ጅራን ሃላ ጎስ ከናቲ ከካን ጩፋ ኦሎላ ጎስ ከና ሞቱማን ዮ ዴቢ አማቲን ከነኔፍ ታተ ወኒ ኩንን ብያ ገራ ጀቹን ሀሜኝ ሀማ ጌሳ ጅራ ገራ ወሊት ቡይን ሰማ ጌሳ ጅራ ኦሎላ ጋስ ከና ሞቱማን ሴሪት ጎዱ ቀባ ጀቹ በርባድ ካናዶ ጀኑም ናኖ አማራ ከሰት ረኮ ዴማ ጅሩ ፍሩፊ መጋላ ጎንደሬ ከሰት ከሌለ ሐረለ ወልጋይቱ ገገፈማ ጅራ ሞቱማን ናኖ አማራ ከሰቱ ቡልቺንሲ ጎንደሬ ፋኖ ወጂ ወልዱበቴ ፋኖ ወጂ ወላሳው ፊ አክኒ ጨራቃ ጅሩቱ ጅራ ዱቢን ጃርስ ከነራ ካቴ መሳፍንት ጥጋቡ አርበኛት እንጀራን ከና ኢሳ ሂንቀብደኒ ወራኒሳ ቀዌኒ ከቱ ናኖ አማራ ከሰ ራየንቲ ሰብያ ባህ ዋንጅራን ዲየሰኒ ራየንቲ ሰብያ ሞ ጓን ሳን ዲየሰን ከና ፉዳቹ ሂምባርባኔ ቡልቺንሲ ናኖ አማራ ለን ኩንን ሁምነ ኬኛ ኦሊ ኑዋን ከምፍሩ hindandeenu isin naga buusa saamicha dhaaba magaala keessa baha raayyaa ittisa biyyaa isaniidhu isinin tuqu seeraa kabachiisu ergama isattuu jira gaafa kaan raayyaa biyyaa jennee hardhammoo raayyaa OLF shanii maali jechuun sirrii miti waan jedhu kan isaan dhiyeessaa jiranii jaarsi kun jaarsa Tigraahii cabbaxnaa qabannaa jedhsuni isa ka barbaadamaa jiru har'a guyyaan odoo jechaa jiru Itoophiyaa keessatti guyyaa gootota jedhamee kabajamaa jira guyyaa jannoota biyyaa አርበኞች በመሰደዱበት የአርበኛ ቀን ማክበር ዘበት ነው ጉያ ጎቶኒ ኢትአሪ አማኒ ሬበማን ከሰቲ ጎቱማ ከባጁን ሂንታቱ ጀቹዳኒ ኢሳናሞ ሱራ ጃርሳ ጎስ ከከናፋ ገርሲሳ ጀራኒ አርበኞት አማራ ወር ጀራን ቶኮኒ ሱራ ኢሳኒ ገርሰ ጀራኒ ሚዲያ ወራ ሄዱን ኢሳኒ ወላር ከፉዳኒ በካ አርበኞን እንጅረቲ ጉያ አርበኞታ ከባጁ ጀቻ ጀራኒ ከማኒዳ ጅሩፊ ካለ ሃላ ጎስ ከናትን ሱራ ወራ ባሳ ጅራኒ ኩን መሳፍንቱ ጥጋቡ ጃርሳ ጀዳሙ ተስፉ አጀሩቲ መሳፍንቱ ተስፉ ጃርሳ እንጨብጣታለን ትግራይ ጀርሱኒ እኒ የሮ አማንተና ዶከተ ጅራ ጋሩ እኒ ሂንቀበሙ ጀቹዳኒ ደጋርቶኒ ሳተፊ ወሪ ፋኖ አማራው ፈንጀዱ ራያ ኢትሳ ብያ ረቲ ወራና አክኒ ባነቱ ጅራ ወራኒ ኩን ሀጋ አማንተና ዴማ ሚዳ ጉዳ ረቀብሳ ጅራ ሞቱማኒ ተርካንፊ ጎስ ከሚያ አክኒ ፉዳቱ ከላሉ ተው ዴማ ዋን ካን ተስገበሱፍ አማሞ ኮነኒ መረጃ ቲቪቱ አማን ተንባሴ ሀርድ ባሴ ላላ አምጋራ ከራዩቱን ፈገነን ጎዳሙ ቀባ ጋራ ከራዩቱን ፈገነን ጎዳ ኦሮሞ ከራዩ ቦሰት ፈገነን ጎዳ ዱራቲ ዱበቻ ቱረ ጋራ ሻዋ ካባ ሻዋ ዲሃ ጋራ ወለጋ ጎድናሌ ወለጋ አደዳ ጎድና ኦሮሚያ ዱበቻ ቱረ ኩኖ ኩኖ ከናም ወይቱ ጅራቹ ኩንን አሪ ዱፋ ጅራ ልዩ መረጃ ከመንጃር በኦሮሞ ኃይሎች የሚመራው መከላከያ ሰራዊት ትንኮሳውን ምንጃር ላይ ጀምሮታል ከረፋ ጀምሮ ተኩስ ከፍቶ ማርፈዱን ከቦታ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል አብይ አህመድ የሚመራው ኦሮሚያ ብልጽግና ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምንጃር የኦሮሞ መሬት ነው ለኛ ይገባናል ብሎ ዶክመንት አስገብተዋል ከዚህ በፊትም የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን አዝምቶ አካባቢውን ለመቆጣጠር ባደረገው ጥረት
በአካባቢው ታጣቂ ገበረ ጥቃት ሲደርስበት ያወጣውን መግለጫ ማስታወስ ያስፈልጋል። አማራ ልዩ ኃይልን ከበተነ በኋላ በአማራ በአራቱም ግዛቶች ጦርነት እንደከፈተው በዛሬም ዕለትም ምንጃርን ወደ ኦሮሚያ ለማካለል ጦርነት ተከፍቷል። ምንጃር ለመውሰድ የፈለጉበት ምክንያት ደግሞ ከጅቡቲ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ የሚዘልቀው መንገድ በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወደ አዲስ ቤት ቀበሌ አውራ ጎዳና ከተማ የሚገኝ በመሆኑ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ምንጃር ህዝባዊ ኃይል የመጣው ወራሪ ኃይል እየመከተ ይገኛል። ድል ለአማራ አርጊተኒ ጅርተን ኩናም ጀቹን ከረዩ ገሬሳ ገረ ቦሴት ጅሌ ከረዩን ኡፌገቹ ቀብደን ምንጃር ለፍኑ ረፍረተኒ ለፍቲ ኩን ጀቹን ጋፍ ሞቱማ ጨውምሳለ ሱን እንዱ በለት ናኖ ኦሮሚያትዳ ለፈቹኒ አውራ ጎዳና ካሳን ጀራን ኩነቹን ቆርከዳ ኤራምቡትዳ መልካጅሎትዳ ለፍቲ አማራ ካሳን ጀራን መልካጅሎ አውራ ጎዳና ማሪ ጀራኒ ፍረተኒ መቃ ጅራኒ ዋንገሪት ለፈቹን ሴራን ኦሮሚያ ጃል ጅርቱ ረዱ ፈኒ ቁበተኒ ፍረተን አማለ አቺ በባላቹ ፈረ ከናፍ ከራ ከራዩት ለን ኡፌጋቹን ባየ በርባቺሳል ሚዲያ ወራ ሞኒተር ጎተን ወሪ ዋንጎዱ በርባዱ እጭቲን ቀባኒ halkani ጉያ ሐሳዋን ታተፍ ኢሹ ወራ ጀቹን ሐላ ሰልጳን በከማ ሚዲያ ወራ ሞቱማለን ወሪ ኦሮሞለን ሞኒተር ጎዱ ቀባኒ ለፋ ኦሮሚያ ጉባዱ ፈኒ ዋንጎስ ከና ካይሳን በረፈተኒ እንኳን ደህና መጡ ምንጃር ሸንኮር ወረዳ አውራ ጎዳና ከተማ ጀላኒ ከን አንድሮ ካይሳን ባሰን አመለ ከን ባሰኒ ገርሰ ጀላኒ አውራ ጎዳና ቹኒ ለፋ አና ፈንታለ ከስ ጅርቱ ሻዋ ባሃ ናኖ ኦሮሚያ ጀቹዳ ወሪ ዱቢ በርባዳ ዋንጎስ ከናቲ ካ ኡመኒ ከነኑ ኡፌጉ ቀባ ኡመኒ ከነን ጀቹን ጉርማሁ ቀባ ወኒ ሳይንቲ ደማ ጅራኒ ዋን አደዳቲ galgal irra deebine bal'inaan waan kan haasa'uu deemna. Naannoon Amaaraa araaraaf nu yaamachaa jiranii amma araarilleen hin jiru jechaa jiranii araar wanni jedhamu hin jiru araar hin goonu ni lollaa ni qabsoofna ni bilisoomna Tigraahii waan kan keessa harki baafadhaa jechaa jiranii gara biraatiin ammoo Tigraahii nu weeraruu fi waraanni Abiyyiitii fi waraanni Tigraahii karaa Tekkezeetii karaa Seetitti Humaraa dhufaa jiranii gara Walqaayitii Tsallam Tsagayee dhufaa jiranii panikii guddaatu jira sodaa guddaatu jira karaa qomboolleen dhufaa jiranii gara raayyaa jechuudha kun cufti sodaa guddaatu jira gara biraatiin ammoo gara Afariitiin dhufaa jiranii uummata Afariitii fi Abiy Ahmed of eeggannoo isaa kenna Abiy Ahmed Habtaamu Ayyaaloo isaa of eeggannoo kennee argitanii jirtan gara biraatiin ammoo waraanii Eertiraa ka Itoophiyaa keessa jiru Tigraahii dhiisee hin baane garuu naannoo Amaaraa dhiisee bayaa jira naannoo Amaaraa kan dhiisee bayaa jiruu fi Abiy Ahmed halaalaa kellaa irrattu asii bahuu qabdanii jedhee eegii dubbateen dubattu naannoo Amaaraa dhiisanii akka bayanitti dubbatamaa jira. Halaalaa kellaa dubbiin dubbatamsun Isaayyaasii guddoo aarsite Isaayyaas walgahii hatattamaa warra hoggansa waraana isaa walittu qabee akka inni godha geenne jirra. Abiy Ahmed warri yoo rakkoon tokko hin dhalatte waan Itoophiyaa keessa harki galfattan cuftinu harki keessanii dhimmi Itoophiyaa keessa baafadha kan inni jedhu sun Isaayyaas guddoo hin gammachiifne guddoo aarsite jirtedhanii Isaayyaas waraana isaallee baasuu qofa osoo hin taane walgahii hatattamaatiif warri isa cufa yaamee jira. Komaandoo isaatii fi hoggansi qaamii olaanaa Eertiraa Asmaraa keessatti wal mari'achaa jiranii naannoo Amaaraa keessaa hedduun isaanii ba'anii jiranii maal jennaan faannoon mataan isaa gara Walqaayitii gara Eertiraa baqachaa jira waan taateef rakkoo Itoophiyaa wajjin godhachuu hin barbaanne garuu rispoonsiin Eertiraa deebiin Eertiraa maal akka ta'uu qabu Isaayyaas dhiyoo kanatti ni murteessa. Isaayyaas dhimma Suudaanillee keessatti na ilaallata saayidii qabadhee jira jechuudhaani qaama injifatuu fi qaama wajjin dhaabbatullee dhiyoo kan laalee ture Hamdan Dagaaloo deeggaraa ka ture Hamdan Dagaaloo amma mo'amaa jira waan taateef Alburhaan wajjin dhaabbadhaa waan jedhullee ibsu tokko baasee jira. Dhimmi Itoophiyaa keessallee ka harki galfatee yeroo ammaan tana akka fedhutu borcu laaquu isa Isaayyaas dhaadatee jira waan Suudaanii waan Itoophiyaa keessatti ammoo koraa cimaa fi yaamicha godhe jira. Walgahiin bilchiginaa Amaaraa geggeeffamee jira. Walgahiin bilchiginaa Amaaraa kunini Abiy Ahmed lafa akka tasgabbeessuu fi karaa raayyaa ittisa biyyaatiin yaamicha dhiyeessanii jiranii. Yaamichi warra dhiyeessu kun naannoon Amaaraa harka nu baatee jirti. To'achuu hin dandeenye mootummaan nu haa gargaaru waan jedhu kan ammoo foormaali yaamicha eegi isaan karaa bilchiginaatiin dhiyeessanii dubattu karaa paarlamaatiin labsiin yeroo muddamsaa
lallabamuu labsamuu dandaya haala gosunitu jira mootummaan achittu waan kan inni godhamoo hin godhuun hin beekamne odeeffannoon jirtu miseensota paarlaamaatii fi yaamichi dhiyaatee jira waan kanatti dubbatanii haala naannoo Amaaraa ittiin tasgabbeessuu danda'an irratti wanni tokko ni ta'a jedhamee eegamaa jira hin dhageenye waan dhageenyu isin biraanii gahuu deemne jechuu haalli naannoo Amaaraa waan gos kanattu jira haalli naannoo Amaaraa kun yeroo ammaan tana akka malee yaaddessa ta'uutu jira namni keenya akka malee of eeguu qaba namni keenya of eeguu ka barbaachise maali naannoo kana dubbiin harka bahuutu jirti dubbiin harka baatee wanni cuftunu miiraan deemaa jirti naannoo Amaaraa karaa hunda karaa ofirratti cufaa jiranii goommaa gubuun baratamee jira faashinii guddaa taatee jirti goommaa walirratti gubdanii karaa walirratti cuftanii wanni san Oromiyaa guddoo miitanii jiru garuu spill over effectii qaba rakkoo warra gara Oromiyaa dhangala'aa jira gara Oromiyaa dhufaa jira kanattu nam sodaachisa kanaaf Oromoon of eeggachuu qaba kanaaf Oromoon daangaa ofillee nama ofillee eeggachuu wal tiksuu tokkummaan Oromoo akka malee barbaachisa araarilleen sidaadoo milkaa'illee kanaaf yaamaa jirra. Kun jechuun suuraaleen ani agarsiisaa jiru kun suuraa Gondariiti. Gondar keessatti jeequmsa gosa kana baasanii waan gosa kana godhanii Gondar jechuun akka malee jeequmsa guddaatu ture. Ammaan tanallee jeequmsa akka itti fufettu jira. Godina Shawaa Kaabaatii fi Walloo Kaabaa bakka hedduu keessalleetti jeequmsi gosa kanaan jira. Goommaa gubuun faashinii karaa ofirratti cufuun faashinii qeeroon Oromoo karaa Finfinneetti cufee mootummaa gubbaatti dhiibbaa godhe. Warreen Bahar Daarittuu karaa cufanii, Gondarittuu karaa cufanii, Debresiinattuu karaa cufanii, Xaarmaa Berreettuu cufanii, Mahal Meedattuu cufanii, Shawaa Roobitiitti cufanii, Qobbootti cufanii yoo wal miidhan malee maal akka miidhan hin beeknu tarii bulchiinsi naannoo Amaaraa kan naannoo sanii barbadeessanii balleessuu barbaadan ta'uu ni mala, dadhabsuu fi ta'uu ni mala, suniif akka istiraateejiitti laallachuu ni malanii. Garuu mootummaa Abiy Ahmed irratti guddoo hagas tokko dhiibbaa hin qabu, biyyatti nagaa hin qabdu, tasgabbii hin qabdu waan jedhan agarsiisuuf malee odoo karuma kanaayyuu cufanii mootummaa ofii ta'anii hagas cufayyuu impaaktii guddaa qabaachuu hin danda'an. Tubii jechuun akka mormii gosa Oromiyaa ka Finfinnee hudhee qabeessanittu akkas godhuu hin danda'ani. Garuu wanni warri yaadaa jiru tarsimoon isaanii waan gosuniiti ammoo Oromiyaan tokkoffaa ji'oogiraafiin isii qubsumii isii dinagdeedhaa fi gumaachishiin gumaachituu baay'inni uummataa wanni hedduun jechuun Oromiyaa gargaaree jira. Naannoon Amaaraa hagas advaanteejii qabaachuun hin beekamu garuu warrilleen waan gosa Oromiyaa yaaltee yaalaa jiranii namni keenya akka hundaafuu of eeggachuu namni keenya akka hundaafuu tokkummaan dhaabbachuun baay'ee barbaachisa yoo akkas hin taane yeroo ammaa rakkoo guddaatu naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa dhufuu danda'a. Kunin haala isaan jechuun goommaa gubuun faashiniidha. Gondar goommaa akkasitti gubaa jeequmsa magaalaa keessatti akkasiin godhanii raayyaa ittisa biyya irratti waraan akkasii bananii kana wanni jira Oromoo Walloo nam isaan ijjeessanii 17 konkolaataa irraa buusanii rashananii simbiraan geenne jirra odeeffannoo kana qulqulleeffanne jechuun akka gaarii gaafanne qulqullooftee jirti oduun isin biraan ga'uu deemna hagamma maatiin warri sunii reeffa hin arganne jechaa jiranii waan akkasittu jira wanni siyaasan Amaaraa harka bayaa jirti.